شير قدا ولينغا نفسي أدانا فنان ولينو جفتي ولو ولا جتي ولينو جفتي هاي هاتيورو كاي حرامي تيبرو جچا ويا لك وجا وسون جلسون نوم فتاوتا بيتم ميسون إباقا يولولي لولي في تلي خاي إباقا يولولي ميشير قدا الرأي يادر رامايين دور سور بادا ولي شير قدا Kenyam besha gunanate, imano romoti neyo buti bate, imana daba wala manti mute, ija burra isa milas nugodate, akka oko ni numandala gate, iya kana kuno, lutusa soromo, Kampitus Oromo iya kana kuno, Lutusa Oromo Kampitus Oromo Kai Guya laka wacha usun chalisun kalom kataun ta kaizun mejun ibaga yuloli idi fitini khai ibaga yuloli idi fitini khai وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جعلنا كبسون دنو وركام du'a gadi jiruudhaan awwaalamnee akkanaan as geenyee ka'ee Oromoo ka'ee fincilee ja'a har'a akka caffeeraamisti yaadaan kennadhuun qabaa yaadni kun ana laalaa nama biraan laalu dhaabbiin kiyya jijjiiramee jira maali jijjiirame eessarraa garamitti qabsaa warraa karaa oopidoo jijjiiramnee qabsaa warraa karaa piippiin jijjiiramnee garuu kanaan booda furmaanni Oromoodhaa qabsoo addan cinne ta'uudhaan amanu qabsoo addan cinne qabsoo du'a yookaan jiruudhaati waan takka wanni booda kana mul'achaa jira qaawni Joohar Mahammad nutti bane hizaabarra bal'atee mul'achaa jira qaawni Joohar Mahammadiin nutti baname Joohar hidhamuudhaan Joohar nu keessaa hafuudhaan nu baname hizaabarra bal'atee jira hizaabarra hulaasan cufuu hin dandeenya aktivistoonni keenya hayyoonni keenya hulaasan nurraa cufuu hin dandeenye hulaa bal'oo mul'ata Joohar Mahammad used to sleep 2-3 hours 2-3 hours akkamitti nam tokko nu keessaa qabamee hidhamee namni kumni meeqaantam hulaa nam tokkorraa hidhame cufuu dadhabaan waaniin hedduu ajaa'ibee waan ammaasii dhaabbii kiyya kan jijjiiru nu godhe keessa waan ajaa'iba namatti nam tokko hidhame hayyoota meeqaantam qabne hayyoonni dilli kun eega wal nyaachuudha hulaa qaawa san cufanii namni duunee ni jirraa hidhamne hafne waliin ja'a namni silaa xiiqii keessa galee obboleessa keenya ka hidhame bakka isaa san cufuu danda'a qaaxiraa hirriiba dhabnee teenyee irratti hojjennee akkas tuqamne bakka Joohar Mahammad san hulaasan nama nurraa cufu dhabne eega nama wal nyaatu akkamin nam tokko beekaa hedduu qabna as banii bakka san bu'uu Joohar Mahammad nuti filan
جوار ما من نمني إلكت قولي جوار أتنونديمي أتهيور أجين هنجر قرو هجي نمني رمودا الدنيا تنقوت رجرو هجي إسال عليتي مجان كن نونديمو مليجر مجان كن شمال مجان كن يو جلدي من بكرة كان نوجا جني إتي أمانني جلدي مملي جوار هركب عفني فلني أتلك أمبر كينيا أتنوته نمني جن تقول لي نجور أنا فيل قرو هجي إساتو وان إني دلقو yeroo saa guutuu oromoodhaaf kenne hirriba dhabe itti dadhabee deemuudhaatu akka oromoon tun hundi amantee edaanuu hunoo hoggani nu keessaa bahee jira once in 100 years bar dhibbee keessaa namni kanaa saba tokko keessatti mayr namni kun mayree qabsoo oromoodhaa luulleessee har tokko deebisee oromoon hundi itti amantee aboo nama nundee murkatee gammachuudhaan fudhatte hulaa takkitti inni hidhamuudhaan nu qoyte firraa qaqqabuu dadhabuun firraa cufuu dadhabuun baay'ee shaan nama gaddisiisa wanni hin dhaamuudhaaf deemu tana keessa gaafa qabsoo bara 5 duraa walitti dhaabnee goone keessatti tarsiimoodhaan masakamna akkaataa cinaacha dadhabaa diinaa laallee cinaacha cimaa diinaa laalleeti qorannee karaa kamiin deemuu qabnaa qeerroon yoom dhaabbachuu qabdi yoom sossoo qabdi karaa yoom cufamuu qaba uggurri diinagdeedhaa yoom godhamuu qaba kuni istiraateejiidhaan deemaadhaa ture tarsiimoodhaan garuu amma haalli amma keessa jirruu fi haalli gaafas keessa turre wal fakkaataa waan jiru wal fakkaataa waan jiru walin fakkaatu addaatti haala addaa keessa jira gaafa san gabroonfataan ittiin qabsaawaa turre TPLF ture hammaan tanaa warra afaan oromoo dubbatu warra qeeroo maallaqaan bitee ibjala qabaadhaa jiru warra nafxanyaa duute awwaalaa kaasee oromoo irratti deebisaadhaa jiru tooftaa keenya jijjiirachuu dhaqamu dubbii gabaabsuudhaaf an akkaan itti amanutti ummanni oromoodhaa qabsoo addan cinne if qopheessuudha qabsa qabsoo addan cinne ta hanga bilisumma deemtuuf if qopheessuudha qaba yoo san hin taane oromoodhaa baduudhaaf deema yoo san amman goone amman eegalle oromoodhaatu baduudhaaf deema yoo san amman goone joowar maammaffaadhaatu rashanamuudhaaf deema yoo san amman goone baqqalaa garbaa faadhaatu akka maammoo muzammilitti fannifamuudhaaf deema yoo san hin goone abdii raggaasaa faadhaatu magaalaa finfinnee keessatti rarraafamuudhaaf deema yoo san hin goone gammachuu ayyaanaa faadhaatu murtiin du'aatti dabartee ajjeefamuudhaaf deema yooni san hin goone hoggantoonni keenya kamana hidhaa jiran kun oromoo anammaan dhaammadha hoggantoonni keenya kamana hidhaa jiran kun amma duraan dubbadhe hidhaadhaa yoo joowar maammaffaa baasu qeeroo fi qarree oromoodhaati it all depends on us sochii oromoon gootu falmaa hadhooytuu oromoon gootuutu jara kana hidhaadhaa baasa laafina oromoon garsiiftuutu jara kana hidhatti hambisa waan takka namni if dura laalee arguudha qaba oromoon qabsoo addan cinne wareega raamaayyiidhaa wareega oromoon jiraachuu yookaanis duudasii shireessitee nafxanyaa jalatti buluudhaatiif if qopheessuudha qaba aktivistoonni keenya warreen ala kanaa rogeeyyiin oromoodhaa gahee dhaabaa ammatti fufaa gahee dhaabaa ammatti fufaa fincilamma eegalaa amma dhaabaan tarsiimoon akkasii sun TPLF wajjin turtee dabartee jirti and I don't agree with it akkanam tokkotti personally I have a right I don't agree with it ta'uun qabu hanga oromoon bar wanni ilaala wareeyni irraamaayyii du'aa miti oromoon akka jiraachurra du'uudhaa turre wayyaadhaaf akkana taanee oromoo taanee jiraachurra oromummaan haftee dhabamuudhaa turre wayyaadha osoo ummanni oromoodhaa kan joowar maammaffaan isaan abdannee biyyatti galle ja'an jowarfaan mana hidhaa keessaa murtii du'aa eeggachaa jiranuu arra ummanni keenya tasgabbaawee amma mana galaataa amma sossoha no silaa
guyyaa 40 dabre kan Jawaar Mohaammed hidhaa jiru kana Oromoo wareega barbaachisu kafaltee alaagaluu baattee mana hidhaa san marsaniiti beeta mangistii marsanii Abiy aangoo gadhiisee jira. An kana fudhattanuu fudhachuu baattanuu. Qabsoo gahaa hin goone. Aktivistoonni keenyaa sochii gahaa godhaadhaa hin jirtan. Sochii gahaa hin goone tarsiimoon itti deemneettan tarsiimoo gaafa TPLF ittiin moonee ittiin cabsine. Arra garuu gabroonfataan keenya afaan Oromoodhaa dubbatu. Gabroonfataan keenya anuu qeeroodhaaf hin jiru, anuu qarreedhaaf hin jiru. Kana tooftaa biraatiin itti deemuu qabna. Lamata wanni Oromoodhaa tun garaa nama dhukkuba dubbata waan Oromoodhaa kana. Garaa nama madaa. Qeeroon hidhamuu naftee jirti. Ajjeefamuun dhaabbattee tarsiimoo jennee duubatti deebi'urraa qeeroon ajjecharraa ooltee jirti. Hidhamurraa ooltee jirti. Yooni duubatti deebinee tarsiimoo jenne arrabar guyyaa Hacaaluun ajjeefame. Guyyaa Jawaar Mohaammed hidhamerraa eegalee bar qeeroon Oromoodhaa gaara jirti mana jirtu. Ta mana jirtu manaa guuramteeti mana hidhaadhaa high school mana hidhaa ta'ee jira. Universitiin jaan tokko mana hidhaa taatee jirti. Middle schooliin elementaryin bar mana hidhaa ta'ee jira. Kana quba qabdu laata. Qeeroon ta gaararraa hafte. Ijoolleen hedduun an dubbisu guyyaa gaara oolaniiti galgala gabboonii waan nyaataa barbaaddatanii akka nuti dur godhaa turre. Guyyaa gaara oolan. Galgala gabbooti nyaata fudhatanii maasii yeroodhaan gaara galan. Warri manatti hafee manatti gale. Cufti guurameeti hidhamee mana barnootaa keessatti manni hidhaadhaa guutamee rakkoo hamtuu keessa jira. Jara keenya tan dheessaniis du'a. Tan jalaan baanees du'a. Jarri mana hidhaadhaa jiru kun harka diinaa jira. Obboleeyyan kiyya. Qabsaa'ota keenya karratti murteessaadhaa jiru Oromoodhaa miti nafxanyaa nuti mormaanii jirru kanaatu obboleeyyan keenya irratti murteessaadhaa jira. Jawaar Mohaammed katti murteessuudhaaf deemu nafxanyaadha. Warra jibbaasaa qabu. Warra kalee alattillee belleessuu barbaaduutu murtii irraa maayyii Jawaar kennuudhaa deema. Abiy Ahmedii miti. Shimallisii miti. Oppidoodhaa miti. Hidhamtoonni keenya ka magaalaa Finfinnee jiru harka Oppidoodhaa hin jiran. Harka nafxanyaadhaa jiran. Abiy Ahmed fan waa takka baasuudhaa sidhuus hin dandan. Oppidoon akkuma kaleedhaati. Akkuma gaafa TPLF nuti hidhuu malee baasuu hin dandeenyu san ammaas Oppidoon akkas taatee jirti jalee nafxanyaadhaati. Kanama guuree hidhe katorchi godhaa jiru karakkisaadhaa jiru nafxanyuma nuti ala kanatti biyya keessatti mormaa jirru kanaatu deemaa jira. Oppidoon wanni jambaddee jirti hin jirtu. There is no Oppido, there is no ODP. Kana booda ka jiru jaarme nafxanyaadhaati ka biltsiginnaa jedhamu. Ilmaan Oromoodhaa ayyaamsa si godhu warreen rogeeyyii as gubbaadhaa waa lallabdan waa barreessitan. Yaaboo walii gala. Oromoodhaa jaa walii gala. Oromoodhaa jaa walii gala. Waan Oromoodhaa bocoluu dhiisa. Yoo bocoluu malee hin beekne keessaa dhaabbadha. Qeeroon beelaa fi dheebuudhaan wareega barbaachisu hundaaf if qopheessitee qabsoo haga maayyitti itti fufuudha qabdi. Kuni immediately eegaluudha qaba. Immediately. Arraa fi boru osoo hin jenne warra hojjaasoo qabnu duubaan ni haasoo. Warra wal dhaga'u. Warra wal hin kilaafu. Amma ni mul'ata. Dadhabina keenya malee jabina diinaati miti. Jabina diinaa osoo hin ta'in dadhabbii karaa keenyaan jirtu mul'ata. Irrina garaa keenyaan jiru mul'ata malee jabinni diinaa qeeroo cabsaadhaan jiru. Akkaataa nuti itti deemnu. Akkaataa nuti itti qeeroo kaafnu. Akkaataa nuti itti qeeroo dhaabnuutu diina jabaa fakkeessaadhaa jira malee qeeroo hin laaffanne.
wareega irraa maayyiitiif if qopheessuu dhaqam rogeeyyiin teenyaas walitti gaarinfachuu dhiifnee dantaa Oromoo irratti wajjiin dhaabbachuu dandahuu dhaqamna waliigallee labsii irraa maayyiidhaa taaga dhumaa ta dhaabbadhaan qabne itti fufuu dhaqabdi ta dhaabbadhaan qabne ta if duuba deebi'aan qabne namni bilisummaadhaaf ni wareegama wareega malee bilisummaan dhuftu hin mi'ooytu hin toltu bilisummaa wareega malee dhuftu hin toltu kanaafuu waan barbaachisu hundaan qeeroo biyyaa qarree if qopheessaa obboleeyyan mana teessanii sin baatan hidhamuu dura ajjechaa duraan baatan yoo dhuguma warreen mana hidhaa keessaa rakkachaadhaa jiru warreen qoonqoodhaan ifa dabee Jowaar Mahammad nafxanyaadhaatu waan nyaatutti ol kenna jarri kun fedhu summiidha nyaachisa fedhu dhiiga obaasa lakkii nyaata kana isirraan fudhannu warri keenya nu haa fiduu maatii qabnaa maatiin fiddee ol nu haa kennitu jennaan jarri nafxanyaadhaa jalaa didee jechuudha eega akkas taate nutiis qoonqoo teessan hin nyaannuu janiiti ammaan tana yeroo ammaan tanaa kana agabuudha taa'aadhaa jiran yeroo ammaan tana yeroo amma anaasu kana lakkii eega warri keenya qoonqoo nu fiduu hin dandeenye isinii kun diina keenya harkaa fudhannee waan nu gootan hin beeynu qoonqoo teessan nyaachurra beelaan du'uudhaan nu wayyaadha janiiti beelaan tattaa'uudha jiran you need to understand this kun isiniif galuudha qaba kan hubachuu qabda yoo isiniin galle arra qoonqoo nyaachaan jiran maaliif qoonqoo namni nam feene namni najjeessu barbaadu na kennu anis nyaadhu fedhan summi na godhan fedhan summi slowly amata kudhan booda najjeeftu na godhan fedhan summi nama raachisu na godhan fedhan summi gartee faayidaa na dhorkitu na godhan diina harkaa fudhattee qoonqoo hin nyaattu arra Jowaar Mahammad kanaaf qoonqoo san didanii agabuu taa'aadhaa jiran kanaafuu ilmaan Oromoodhaa sagalee tiyyatan haasoo kana mummuraadhaatii qeeroo biyyaatii facaasaa ijoolleen biyyaa haasoo kiyya dhageessan daawunlood godhaatii waliif erga qabsoo maayyeedhaa ta addan cinne ta hanga bilisummaadhaa ta haga qabsaa'onni keenya hiikamutti itti fuftu saniif if qopheessaa diinni keenya nuura faadhaan jiru torbaan kana Gondar keessaa wal ga'ii jiran torbaan san dura Jowaar Mahammad dhufee Gondaritti nu waa hidhamuu Oromiyaadhaa Finfinneen qeeroo dhiyaattii qeeroon dhuftee hidhaadhaa baasuudhaan malchiisaa kanaafuu Jowaar Mahammad dhufee Gondaritti nu waa hidhamuu jechaa turan torbaan dabre torbaan kana garuu Jowaar Mahammad irratti dhageeffadhaa si hima Jowaar Mahammad irratti mootummaan jiddugalaa murtii du'aa haa kennu qabdeeti Gondar keessaa torbaan kana wal ga'ii jiran kana sammuu qabadha yoo isin galle torbaan kana wal ga'iin Gondar keessaa deemaadhaa jirtu yoo Jowaar Mahammad hidhaadhaa bee jireenya keenya kana hundaa badaa waan kana ta'eef Jowaar hatattamaan murtiin du'aa irratti nuu kennamuudha qabdi ja'aniiti Gondar keessaa wal ga'iidhatti jiran kanaaf qophiidha kanaafiif dura dubbachuun barbaachisaa yoo kanaaf qophiin taane kanaaf qeeroo biyyattiif dura himuun barbaachisaadha gaafa hogganoota kana rarraasan ajjeesan yoo ni imimmaan kijibaa Facebook irraa boo'uudhaaf teessan yoo harka matarra kaa'attanii iyyuudhaaf teessan yeroon qabsooytan yeroon kaatanii falmattan yeroon qabsoo addan cinne qabsoo hanga bilisummaadhaatiif if qopheessitan ammaantan
ammantan lakkuma bubbullu waan kana yeroo dheeraa duraan dubban lakkuma abiyyiif yeroo kenninuun lakkuma naftanyaadhaaf yeroo kennaa deemnuun humni teenya laaffachaadhaa humni jaraa jabaachaadhaa deemti kun beekamaadha hin shakkinaa lakkuma nuti yeroo kenninuuf lakkuma itti dhiifnuuni humniti jaraa jabaachaadhaa humniti teenya laaffachaadhaa deemti lakkuma yeroo kenninuunii fi humna waraanaa jabeeffachaadhaa hidda hidhachaadhaa lakkuma yeroo kenninuun qeeroo keessaa bitachaadhaa lakkuma yeroo kenninuun nama afaan oromoodhaa beeku ka oromoon ta'e leenjisanii oromoo keessa facaasaadhaa humni jaraa jabaachaadhaa deemti humni keenya laaffachaadhaa deemti kanaafuu wareega irraa maayyiitiif ijoolleen biyyaa if qopheessa warreen ala kana jirtan rogeeyyiin oromoodhaa waan godhaa jirtan dhaabbadhaa itti yaada dubbiin haasa'uu qofaa miti dubbiin barreessuu qofaa miti wanni nama gaddisiisu Johar Mohammed nam tokko bakka bu'uu hin dandeenye hundinuu bakka jorbuu barbaade hundinuu qeeroon na jala haa deemtu qeeroodhaan hoogganaa garuu nam tokko nama ansilaa abbaan fedhe dhufee akka jooritti hojjetee nuun deeme hedduudhaan gammada garuu hundinuu zaa 17 rafee irraa baaka saadii darra lafaa keeti dhufee live seenoo haa barreessu eegal saa 17 booda dhufee waa barreessu eegal haala kanaan joora bakka bu'uu dandeessa saadii dambooda dhufaadhaa akkamitti bakka bu'uu dandeessa yoo kennite yeroo ta'e guutuu kenne amata afran san joor takkaa za'a maximum kan rafu zaa sadi ture eessa koompitara jala afatee rafuu ture waaniin arkeefinja waanin dhaqee bira bulee arkeefinja koompitara jala sijaayaa xiqqoo takka afateeti koompitara jala galuu ture hogguu sirkiin qalaw jette lafaa kee dammaqaadhaa dhugaa siima kanaanaan ragaaba hogguu sirkiin qalaw jette dhaamsitti dhufe lafaa baaragee dammaqaadhaa amata afur straight koompitara jala sijaajaa afatee galaadhaa ture Johar Mohammed gaazexeessonni OMN dhaa jihan tokko isaa wajjiin breaking news dhiheessuudhaaf sijaajaa afatanii koompitara jala galaadhaa turan anaatu arke itti yardaqeetiin bira bulee arke ijoolleen kaasan breaking news qaraatu warrika Usmaan Ukumeedhaa kun warrika Itichaa Gonfaadhaa warra koompitara warrika Dajanee Guutamaadhaa koompitara jala sijaajaa afataniiti achi jala gala yoo breaking news dhufte huccuuchi qaban kanii kaatanii qaranii maasiriiba gad deebi'an arraho rogeeyyiin teenya jajjabduun aktivistoonni keenya maal godhaa jiran za'a meeqa rafaadhaa jiran kanaafi Johar bakka bu'uu hin dandeenye nam tokkolleen hulaan Johar hidhamuun dhaan nu banamte hizaabarra bal'achaa deemu jirti bal'achaadha Johar Mohammed an dadhabe hin jiru an hifadhe hin jiru way good amaarri guudubbin dhibde amaarri way good guudubbin dhibde edaanuu amaarri waa laafturraa akkasitti way good hin jiru guudubbin masaayixeenii dubbin dhibdee way good jedha dubbin tokkosina dhibde akkamitti nam tokko dhabne wani jiru akkasina dhibe akkamin nam tokko nama akka Johar Mohammed bakka bu'ee dandeettiidhaanii miti yeruma kennuudhaan at least dandeettiin isan gahin yeruma ta'e kennuudhaan yeruma ta'e saba kanaaf gumaachuudhaan akkamin nam tokko dhabne akkamin namni
namni qeyroo dhaan hogganajuu namni qeyroo hin deemajuu akkami sa'aa 24 walitti dhaabee itti jetee rafa itti jetee akka nama goojjoo hiruu jiru no goojjoo hiruu hin jirtu boqqolloon si bilchaattee ashiita quuftee rafaadhaan jirtu qabsoo jirra akkami namni sa'aa 24 kumbuloo uffatee itti jetee rafa hay woke up kai riba kai riba yeroon tan itti jennee rafnuu miti no we never give up ambar harka ken jenne we never give up wonni jechaa jiru please yeroo teessan kenna yeroo teenya haa kenninu yeroo teessan kenna ankuliidhaan dalaga walakkatti maleeli subiidhaan ni naasojee hirriba raaxe dalagaa iddutti I'm too busy warreen hujii teessan guutuu activismii kanaaf kennitanii jirtan itti jabaadha yookaan maybe I think we need to hire someone bo oromo da full time dalage nega nama tokko keessa laalle haar godhu qabnaa jechuudha nam tokko nama aboo bakka joornu bu'i information guutuu hordofi nu dhiheesi update nu khenni wali oromoon aduyirtu nam tokko haar goonee maallaqa kafallee fi khaachuudha qabnaa jechuudha like I'm blocking God on I'm PP da Virginia blocking God blocking among God hada gayfatani ani warra wa arab skhana akati lawita I take it positive hugu isan heduna arabsan akadu binti yalla firrabu ajirtuna gal khanafu hamilati ye boost godan jiraachu sani gari hugun isan heddu wa arabsan akadu bin an dubachada ajiru la firrabu ajirtuna afgal angafa namni sirra ililli fi jinnati erge hingammatu duwasi malif dubbi faayidaan qabne naaso jiraayati yaad dubbinti faayidaan qabdu arrakabti namni naamur munjirre akabi namni na arrabsu asgubbaan jirre anumaatu waan tartiiba haaso tinjirre fi namni katti ililli natti ergaa jeetin ifin shakka kharsamu qabada warko illen namni gariin ammoo ni gammadu guuna ililli dhaafi asirraa onni tan olaran gammadee follaala warka tan khaadaa kun if wallaala gammadeeti dubbii keessa hoteelaa qaa'u akkasii miti garuu it is the opposite hogguuni namni as gubbaadha hedduu sifaarsu heddummeesse if shakki way baleesu jirta namni hogguuni as gubbaadha si mormuu eegale haasaw keetu lafirra bu'aadhaa jira waan faayidaa qabu haasutti jirta akkasiif madaali jigale namni kasi alayan sen namni ililli dhaan gammadee yookaanis arrabas gubbaadhaa barreessaniin aaru nama faayidaa qabu miti faayidaan qabu anin aaru anaa fi aaru waliin beeynu by the way anaa fi aaru waliin beeynu anin aaru hin dallanu hin gammadu waan xiqqoof gammadee waan xiqqoof aaree hin maraadhu I'm just normal tun kennaa rabbiitii fi ammaasi as keessa turuudha keessaan ture daawirra waan akkanaa kana keessaan ture social media gubbaa yeroo dheertuu na arrabsanii narraa quufee namni numaa boodarra nafaarsu eegaleewu sakun gurbaa hin aaru jedhanii booca feete waan nama taphaatii miti osoo na abaaraniiti boodarra saboodaa caffee waan nama taphaatii miti namni kattin aarre inumaa nama kanarraa barachuudha qabnaa tooftaa maaliif faayidaa waa jechuu eegalan gartee sigalee kanaafuu as gubbaadhaan hedduu ture oromoon laa jira keenya yeroo ammaan tanaa kana waa lamaa jira addaan isinii baasa kan amma seriously dhageeffadha waa lamaa jira waa lameen qabsoo karaa nagayaa biyya keessaa godhamtu keessatti hogganoonni nuti qabnu namuma lama qabsoo karaa nagayaa biyya keessaa godhamtu keessatti hogganoonni nuti qabnu namuma lama Johar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaati qabsoon
yoo ooyete garuu hogganni nuti qabnu gollicha dheengee faadha marroo faadha wahuma lama Oromoon waan lameen kana jabeessuudha qaba warreen maqaa adda bilisummaa Oromoodhaatiin biyya gale Daawudii fi Araarsoo faanis waan tokko faarsinee tokko abaaru tokko illee qaban jarus waraana galchee biyya gale Abiyyi wajjin dalagaa jiran mootummaadhaa wajjin dalagaa jiran warreen Daawud faarfattanii Araarsoo arrabsitan anniin ajaa'iba ትዝብት ነው እስኑማን ላላጅር ልክ አይደለም ዳበዳ ዋን ዱበተን ዱረት ያዳ ዮኒ ዲፑማ ታተ መለ ጀር ለቹቱ አብዮጅን ደረጋጅር ዳውዲስ አብዮጂ ወልገይ ጉየራ ጎዳ አራርሶ በኩ ዳውድ ደቀሰን ደቀ በዲን ተከለድን ጅርቱ ጀር ለቹቱ ቀብሶ ኸራ ነገያ ጎናኑቲ አባው ወራትን አመኑ ጀኒት ኢፋ ይፈለፈኻኒ ወራነ ገልቸኒ ቀብሶ ኸራ ነገያ ይገለል ጀር ለቹቱ መንጉዶ ዋን አንገማ ጎለኒ ሃገለቶ አማን ወረ ዳዊት ፋርሴ አራርሶ አባሩ አክምት ላለ ታዘባዳ ጅር አይ እዳ ኦሮሞን አመለ ያስሙ ጅራጄ ዋኒን ያደት ኸነቹ ዲዴ ዲሴ ላለ ተጀብ an Araarsoo faarsee Daawudin abaaru no Araarsoo ganda kiyya ilma maarree kennaa jee hin abaaru I don't do that no jarri lachuutu anaaf tokko Oromoodhaaf qabsaa'aa turan garuu ammaan tana manguddoomanii jiran jaarsaasi jarri lachuu achitti wal jijjiiranii wal hin jijjiirree the same shit please warren dippumma samuda qabdan warren Daawud fuutani sami khaysani Araarsoo horo khaysan think about that reaction in nadfu mal fakkaata waan jutti yaada dura reaction in khara birati nadfu mal fakkaachu dhaafta deebisan naaf kennamtu mal fakkaatti think about that jarri lachuu tokko Daawudis takka Abiyyo jaasoo Abiyyo dalagu kan isen beeku Daawudis waraanatti amanu qabsoodhanutti amanu irra deebee inuma Araarsoo caalaa isaaji Araarsoo caalaa namni Abiyyo jin private wal arkee wajji haasa'u Daawud ibsaadhaati kuni ana kan fudhutti diraamaa OPDO'n Oromoodhaan diiguudhaaf dalayduu jeetiin irraa dubbadhe guyyaa dura diraamaa OPDO'n nun diiguudhaaf deemtu aboo OLF kana booda biyyan jiru OLF warru magaaratti afee qawwee harkaa qosantu OLF malee kabiyya gale kun OLF miti amana dubbi gaawdu maaliif karaa dheeraa deemna warri biyya gale kun maqaa OLF faayidaa barbaadan malee warri OLF biyyan jiru خنا فدا أمنوا باتنو OLF بينجرو OLF قول لي شدين جيبها برتف داود OLF يمت داود بسا OLF يمت Araarsoo OLF يمت قلن مقا OLF كنان جريت رتا هابو تريسا وري حفظ يو جباته وري مان حفظ يو جباته وري جرس يو جباته سنجبيسا وري OLF جارتن دواسيبن وري OLF جالنتن ورا في جبيسا ورا قبس جور جبيسا اويتو فلان قبنو تورك في خيسا اويتو فلان قديسني دبي جواب دوسيم اسي وان هنجر فارستني خان اباروم درنوتو ديقا في داجيتي لمن دابا وانكن ارر رايغلا دابا اتن ديبنا مقاسي يامون فدو ديسا reaction insa gaarinto Oromoon achi bira kuttee jirti achi bira dabarree jir wanni kasii gaariidhaa miti jarri xurataa ba'u Daawutis xurataa ba'ee jira kana booda hoogganaa miti Araarsoos xurataa ba'ee jira isaanii miti Mararaa Guddinaatu xurataa ba'ee jira خنا بودا وان أمدر ورمود أقولي مليه خنا بودا واتكلي ورمود أقولون دندو هوجنونك أبسو خرانا جايا جورمان مدي في بكلا غرباتي
hooggantoonni qabsoo hidhannoodha gollicha dhengeetii fi marroofaadha. kana ala yoo asbira kuttanii dubbii zabaarraqxan taanaan gaariin ta'u. kana booda asbira kuttanii dubbii yoo laayixan gaariin ta'u. yoo asuma dhaabdan irra isiniif gaariidhaa jeetiin isii dhaama. kana booda warreen tokko faarsii tokko abaartan itti deebisaan kanarra ooyetuudha taati jechuudha. deebisaan tiyyaas kanarra ooyetu taati. haala addaatiin hin deebisa. keessa gabbu'eetiin haasawa. keessa gabbu'ee kanaafuu yoo asuma dhaabdan abaartan lachuu walumaan abaaraa. faarsitan lachuu walumaan faarsaa. kana diddanii jennaan tarkaanfiin koo inni itti aanu baay'ee cimaa. kanaan jaa fayyaa ta'aadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. haa jabaannu fincila dhumaa qabsoo tana xumuruudhaaf kanaaf qopheessuudha qabna ijoolleen Oromoodhaati. rogeeyyiin keenyas asirratti itti yaadaadha. karaa biraatti walitti deebinaa guunuu mijaa'ee fayyaa ta'a.